fuudhuuf deemte jaanii dhugaadha. Amma boruun siyaa magaa boruu sargii qophaa'e. Boru sargii boru gaa boru as baatee ililchuu qabda. Ililchuu ajaa'ibaa tan. Way guddiidha. Jechuun boru fuudhu deemta akkamitti ta'a akkas boruma fuudhu wal taatanii walii galtanii jiru. Hayaati maal jechuudha. Soqaa jirra siin hin jennate erga edaati as. Aara keessa nama quraana irraa fi nama quraana markaza irraa deemu quraana qaree kara manaa galu buusuu deemta moo walii galtanii jechuu fedheeti ammas yaa'ii biraa nutti hin fidin jeeti bar. Tanuma argan kararraa qabanii butanii achi geessanii ofii buu gandi miyyoo isaanii barbaadanii manguddoo itti ergina maal butaan shari'a keessa hin jirtu. Eessa jirta gandi keessa kamii dubartoonni manatti ol gala. Manuma warra ustaada yookiin nama sitti dhiyaatu geeffattee ture. Beeraa olaanaa qolla baay'atu jettee manguddoo geeffattee deemte. Galgala magariisa subii butuu deemta silaa yaaboo gudii bara. Alaala guyyaa butan malee halkan hin butan. Osoo namni isa argu. Amma booruu saayii rakkanne wallaahi yaaltaan. Amma booruu qabuttu jala deemna jechuudha. Hayyee gaa tanuma iqaama uffattee buti akka nuti illee harkinee irraa dubbanneef. Xiqqoodhaa bar. Ati gaa xiqqoollee osoo hin ta'in tanuma jiddii garii isaa itti wayyaadha. Duruu laaltee jirtaanii? Duruu laaltee jirtaan maale? Nama nooman laala jettee taane bar. Assalamu alaikum. Nama sawwachee itti baaftee deemi laala jettaan. Assalamu alaikum Ustaz Bayan. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabeektanii Ustaz Bayan ana. Ati guyya meeqa siyaamnan nama jalaa boonti ati warra sheekota kanan dubbiftuun sa'aan sodaa. Ani boonu bar yaaboo lafaa fardaan si barbaadee kunoo mubaarakiin miseenjara kee sila maaf na barbaadu. Bakka ani doktora beektaa doktora jaalalaati ni beektaa wareegaman ani jaalalaa kaffalee ani kiloroksii dhugeen tarrafee kunoo maakii rabbii gadi na cinaa turtee si galee giggimmi jedhee mucaa naa fiddanuu malee jennaan maakiin mucaatti bilbiltee kootu jennaan ani siin fadhuu maakii na dhiisii jedhee jechuudha jaalalti dirqiidhaan hin ta'u jedhanii. Isheen afaanumaan jaalala beekaa jeen malee akka durriyyatti dubartii haasa'isiisuu. Ati immoo nama jaalalaati garuun sitti aareen ture duraan dhugaa garuun yeroon immoo keessa lixees ilaaluun na azzansiiste si malee maaliif jaalaltii fala gooftaati. Ati abbaa jaalala. Gooftaati rabbi si haa hiru jeetan du'aa isii godhaaf ishee jaarsa ajaa'ibaa. Ani baay'ee na azzansiise Ustaaz Bayyaan jaalalatti namni qoosu. Dhugaa jaalala dhugaa jaallatanii. Osoo boochee dhugaa rabbi maqaa dhooyiteetiin baana. Fatiyaan ni boochi baay'isawii boisiinis tiktok kana irratti sadarkaa tokko farra jirti. Jeehettee boochishi. No Ustaaz Bayyaa ani na azzansiista beektaa maaliifi ati kuni nama jaalalaati wallahi hin bo'an Ustaaz Bayyaan yoo barbaadde viidiyoo beetii si bo'an. Barbaachi qabu'anii fi beekaa nama jaalatan irraa bo'anii fi kun baradda. No anis nama jaallatee bar nama jechuun jaala amma dura jechuun wallahi taarika dhugaati Ustaaz Bayyaan Fatiyaanii amma dura isii tana hedduu mucaa tokko mucaanii warra awwadaayi maqaan eenyu ture isa Fatiyaa. Mu'aaz jedhama dhageessi hima. Mu'aaz jedhama emmi jettee gisee hunda miidiyaa kanarraa maraatti ni boochi nama Ameerika irraa dabaree micoon tun kaayiroo jirti maakii deemi dubbisi xiqqoo gorsinaan jaan. Hayyee waallee gorsa illee beeku gara xiqqoo shaniin jajjabeesse jeen gisee mana dhaqu Fatiyaan tiyyaan kiloroksii bitatteetuma dhuyideef shanti beekte keessatti ani quban qabu an ciisutti hin jira jechuun bultuu malee deemtu na jettee. Akkasii laayifii baneetiin yaa Oromoo micoon edda kun intarvii kun inarra duute ishee Kadir Martuufaan qeerroo manatti yaamanii rabbii gaditti qeerroo iyyee laayifii irratti u'uu jeetiin laayifii irratti nama yaamee qeerroon dhuftee hulaa cabsitee mana yaala.
Fataa bakka rabbiin waan tokko si uumee siif kaa'ee jira. Isnatti dhaga'ama galee waan akkasii na dhaga'amu wanti aarsaatti kafalan bar baay'ee takka nama dhibdibee taate. Yaa amaarri maal jaanii beektaa? Mana abbaa laargillik jettee tadeemtee jira. Sammuu dama mana abbaa teeluun illee tajaajiltee dhuftu jira jaan. Takka maal abbaa keetiin sii godhattee deemti. Takka immoo maal abbaa kiyyaan siif tahaa jettee dhufti. Taakkas jettu san rabbi siif haa kan maaliin siif ta'a. Taati siifin taa'ettee jala fiidee jala boocoo osoo hin ta'in akka abbaa manatti dubartiin takka ajajamuu qabdi. Tasi dhageessu, tasiif maramtu. Koottu yoo ittiin ta dhuftu osoo ati koottuun jeen ija keetirraa beetee tasitti dhuftu. Rabbiin taa akkasiisan sii qopheessuu danda'a. Okay? Dhageessu dubartii siin dhageenye takka dubartii jechuun jala deebisu takka ilmuurraa dhaluurra amma ati rakkattee talaala jechuun ibaadarratti illee siif guddistu karaa nageetti illee rabbi sii guddistu rabbi siif haa kennu. Humaa takka ifin ajjeesaa ifin maarree godhaa akka dur jettu san waan akkanaa yaadullee hin qabdu jechuudha. Smaartii ta'uu qabda bakka rabbiin naaf hin qoonne waan jedhamu tokko sirran beeku godhu dhiifama. Rabbiin naaf hin qoonne waan jiru tokko sammuu keessatti amani bakka waan naaf kaa'ee qaba rabbiin. Rabbiin bar nuti bar addunyaa kanarratti nama hedduu wal jaalatee adda baabara. Osoo namni kun jarri kun adda baanii fa'aa warra jennu jira jechuudha. Miidiyaa kanarratti illee yuutuuba irratti illee warra arginu. Anta akka arra sagalee naabboo ichaa fi bilbila naa dawwalamee fi akkanatti manguddummaanatti ergatan takka arge maali boo uummanni akkana gammadu jeetan subhaanallah. Ani immoo ta'u uummanni gammadu caalaa ani immoo baay'ee baqqaa hin jiraa miti. Anaaf immoo naaf gammachuudhaan miti. Uummataaf gammachuu ta'u immoo anaaf gammachuudhaan miti. Ammoo ammatanii caalaa akka obboleettii islaamaatitti sitti himu ati miidiyaa qabdaa obboleettii tana haqa islaamummaa walirraa qabdanii hanga feetolloo taate isheen dubartiidha. Wanni akkaan nagadisiise keessa wallaahi ijoollee teenyita uummata islaamaa tana guyyaa qiyaamaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa warra duraatii fi warra boodaatii irratti dirree takkatti rabbiin isaan dhaabee salphisuudhaaf ta'a. Akkamittoo kanaan jennaan taate. Suuraa ishiin gaafa kiristaanummaa keessa jirtu taqullaa dhaabbattu olii gad oofanii har'a suuraa saniin obboleettii ofii qullaa dhaaban jechuudha. Guyyaa qiyaamaadhaa Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa jazaa isiniif kabalaa dhiisaa naaf ishii yoo wal dhiifne takka aan yoo nan ishii dhiise naaf ishii yoo gargar baane carraa dhageessanii ani sababa kiyyaanis ishirratti duuluunis gaarii miti. Abaaruunis gaarii miti. Bultiin tun yereen carraadhaa namni tokkolleen akka hin toone yaa obboleettii atis laaltee biraan kutanii irraa dhaabbadhaa jee'in billaa aleek. Islaamummaa walitti qaban isaa jedhanii. Muhammad Bayaan dhaggeeffadhu. Maaltu jira? Israalee hin beeku. Isiin ofirraa dhorkisan jechuudha. Maaliif jennaani? Nama miidiyaa kana dhorkitee hin dandeessu. Warra miidiyaa kana dhiisaa jechuurra jireenya mataa keetii jiraadhu. Isiinis afaan qabdii miidiyaa qabdii afaan beektu ofirraa dhorkitu. Bakka isiin jechuun namni isii arrabseef yoo amantii keessaa baastee illee haa baatu. Maaliif jennaan amantiin ta namni arrabsee keessaa bahu miti amantiin musliimaa. Dhakaan darbatanii namaan dhakaan darbatee amantiin teenya amantii namni dhakaa sitti darbatee jijjiirattu miti. Amantii namaan na arrabsi ilma namaatiif jettee amantii jijjiirattu yoo ta'e san mirga qabdi jechuudha. Garuu amantii keenya amantii ilmi namaa daangaa yoo sitti dabre akka malee si godhe yaa maayikii quraana keessatti akkasii toore quraana barattee taana quraanni ja'uu baatu ilmi namaatiin baana malee waa'ee quraana miti. Ilmi namaa akka fedhe nama godhe maayikii. Maayikiin beekte ilmi namaa hangam takka nama maraachuu